Harka fuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitootessa 24,2023 oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Hongee godina Gujiitti mudateen namoonni 700 ol gargaarsa nyaataa barbaadu jedha OCHN. Bal'ina oduu kanaatiif Muzayyin Gadir. Hongeen godina Gujiitti mudateen namoonni 700 ol gargaarsa nyaataa akka barbaadu OCHN beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaa dhimmoota namoomaa dhiibbaa hongeen godina Gujii lixaatti mudate geessisaa jiruun jiraattonni sadarkaa olaanaa hanqina nyaataa fi bishaaniif saaxilamaa jiraachuu beeksise. Dhaabbatichi gabaasa haaraa bitootessa 20 bara 2023 baaseen yeroo ammaa kana godina Gujii keessatti namoonni 700 ol sababa hongeen godinicha keessatti mudateen gargaarsa nyaataa barbaadu jedhe. Gargaarsa mootummaa fi michoota irraa marsaa shanaffaatiif kennameen namoonni 458,959 gargaarsa nyaataa akka argatanis gabaafamee jira. Yeroo roobaa jalqabuu isaatiin maatiin gara 57,678 ta'an sanyii fi xaa'oo dabalataa qonnaa barbaaduu kan jedhe OCHN godinicha keessatti yeroo dheeraaf bishaan hanqina guddaa ta'uu ibsuun namoota 827 olii fi horii miliyoona takka tuqaa afur tantamaan bishaan kana isaan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Gama biraatiin immoo mootummaa fi michoonni konkolaataa bishaanii 11 bobbaafamaniin bishaan geejjibsiisaa turanis hanqina konkolaataa fe'umsaa 20 fi bakkeewwan kuusaa bishaanii 62 mudachuu gabaafamee jira. Fedhii beelladaa madaalame guutuun nyaata beelladaa walitti qabame gara toonii 77 olii fi qoricha beelladaa adda addaa dooziin miliyoona 2.6 kan barbaachisu yoo ta'u hanga ammaatti mootummaa fi miseensota hawaasaatiin nyaata beelladaa 338 ol aanaalee godinichaa hongeen miidhaman keessatti raabsamee jira. Shakkamaan shiroo fi barbaree keessa baala sammuu namaa adoochuu dhoksuun alatti erguuf yaale to'atame. Bal'ina oduu kanaaf eebbaa waaq jira. Shakkamaan shiroo fi barbaree keessa baala sammuu namaa adoochuu dhoksuun gara biyya alaatti erguuf yaali taasisee to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Shakkamtichi kan to'annoo jala oolfame Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa tokko bakka addaa Markaatoo giddugala gabaa Xaanaatti kan argamu mana poostaa keessatti ta'uun ibsameeti jira. Shakkamichi haala namni shakkuu hin dandeenyeen baala sammuu namaa adoochuu kaanaabis jedhamu shiroo fi barbaree keessa dhoksuun kaartoonii fi pilaastikaan saamsuun gama tajaajila poostaa Itoophiyaatiin gara Ingiliiz Londanitti erguuf utuu yaalu harkaa fi harkatti to'atame. Haaluma kanaan qorannoon eegalamu ragaan poolisii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Daddabarsitoota baala sammuu namaa adoochuu ittisuuf hojiileen hojjetamaa jiran cimanii akka itti fufan ta'uu poolisiin magaalichaa ibseera. Ameerikaa fi Kanaadaan namoota seeraan ala daangaa isaaniitti seenuun koolugaltummaa gaafatan akka hin simanne waliigaluu ibsan dabalata qabna. Ameerikaa fi Kanaadaan namoota seeraan ala daangaa isaaniitti seenuun koolugaltummaa gaafatan akka hin simanne waliigaluu qondaaltonni biyyoota lameenii ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa wayita Kanaadaa Otaawaa daawwatanitti ministeera muummee Kanaadaa Jastin Trudeau waliin ta'uun waliigaltee kana labsuuf jedhu. Waliigalteen kun qondaaltonni daangaa biyyoota lameenii namoota seeraan ala seenuun koolugaltummaa gaafatan akka of duuba deebisan aangoo kennaaf. Godaantonni hedduun Kanaadaa irraa ba'uun daangaa qaxxaamuraniis US wayita seenan ni mul'ata. Tarkaanfiin kun godaantota baay'inaan kara daandii Rohamaan jedhamuun giddugala Kiiwer irraa ka'uun magaalaa Niw Yoork seenan kan ittisuudha. Akkaataa waliigaltee kanaan Kanaadaan godaantota dararaa fi walitti bu'insa baqachuun kibbaa fi giddugala Ameerikaa irraa dhufan 15,000 ta'aniif sagantaa addaa simannaa baqattootaa akka qopheessitu qondaalli maqaan isaanii hin eeramne tokko miidiyaa waahila BBC ta'e CBS'tti himaniiru. Pirezidaantii Baayiden magaalaa Otaawaatti dhimmoota dinagdee, daldalaa fi godaansaa irratti Trudeau waliin mari'ataa jiru. Waliigalteen dhimma godaantota haaraa kun osoo pirezidaantichi gara Ameerikaa hin deebi'in beeksifama. Waliigaltee haaraan biyyoonni lamaan irra ga'an kun waliigaltee bara 2004 irra ga'an irratti fooyya'insa kan taasisedha. Waliigalteen kun godaantonni Ameerikaas ta'e Kanaadaa biyya sadaffaa nageenya qabu keessatti koolugaltummaa akka gaafatan kan hayyamuudha. Waliigalteen haaraan kun kan duraa irraa haala adda ta'een Kanaadaan godaantota seeraan ala daangaa qaxxaamuran duubatti akka deebistu kan taasisuudha. Waliigaltee kanaan dura godaantonni gara Kanaadaa akka seenan kan hayyamu ture. Akka gabaasaaleen mul'isanitti
isaaniitti biyyoonni kunneen waliigaltee kana irra ga'uuf ji'oota mari'achaa turaniiru. Bulchiinsi pirezidaantii Baayiden namoota daangaa kibba Ameerikaa Meeksikoo irraa qaxxaamuranii koolugaltummaa gaafachuuf gara biyya isaanii seenaniif karoora caalaatti rakkisaa ta'e qopheesseera. Quuqamtoonni mirga namoomaa karoora kana baay'ee qeeqan. Waliigalteen Ameerikaa fi Kanaadaa gidduutti taasifame kun koongirensii Ameerikaatiin raggaasisuun osoo hin barbaachisiin atattamaan hojiirra oola. Kooriyaan kaabaa diroonii bishaan jala niwukilaara gadhiisuu danda'u furguggisuu himte. Bal'ina oduu kanaatiif Gadaa Bultum. Kooriyaan kaabaa diroonii bishaan jala deemuu fi badii guddaa geessisuu malu yaalu ishee beeksiftee jirti. Meeshaan icciitii kun qarqara bulchiinsa Hamgiyoongitti bishaan jala gadhiifamuun miidiyaan mootummaa biyyattii KCNN gabaaseera. Akka gabaasichaatti meeshaan waraanaa kun sa'aatii 59 keessatti bishaan keessa meetira 80 hanga meetira 150 gadi fagaatee imala arga tureen booda gama ba'aan dho'eera. Ta'us xiinxaltoonni garuu dandeettii meeshaa waraanaa Kooriyaan himaa jirtu kanarraa shakkii qabu jedhame. Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa waggoota 5 keessa shaakala meeshaa waraanaa waloo guddichaa jedhame dhiyoo xumuran. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoon Suk Yeol dubbii Kooriyaan kaabaa barbaadaa jirtuuf gatii ishee argatti jechuun gaafa jimaataa akeekkachiisan. Kooriyaan meeshaa kana haayilii jechuun yoo waamtu afaan Kooriyaan sun immoo jechuun bubbee hamaa akka jechuutti. Akka miidiyaan biyyattii gabaasetti meeshaa waraanaa kun doonii fi buufata doonii diinaa raadiyoo aktiivii guddaa gadhiisuun haleelaa jedhame. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un yeroo yaaliin taasifamu qaamanis argamaniiru jedhame. Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa humna waraana niwukilaara ofirraa dhorku biyyattiin saffisaan cimaa jiru akka akeekkachiisatti akka hubatan Kim Jong Un dubbachuu isaanii ajeensi Fresh Press gabaasee tureera. Meeshaan waraana tibbana Kooriyaan kaabaa ifa goote meeshaa Raashiyaa Poseidon Torpedoes jedhamu kana faana bu'ee hordofee fakkaata. Meeshaan Raashiyaa humna magaalota qarqara galaana US balleessuu danda'uudha jedhame. Meeshaan waraanaa kun waan kana dura hin turreef Kooriyaan kibbaas ta'ee US dursanii bira ga'uu danda'an miti jechuun dhaabbata Kooriyaa Institute for National Unification'itti qorataa kan ta'an Hong Min dubbataniiru. Yuunivarsiitii Ewaa magaalaa Seoul argamutti Piroofeesara kan ta'an Leef Irik Ilse immoo meeshaa Kooriyaan kaabaa tillana ifa goote ija shakkiin warra ilaalan keessattidha. Kamisa darbe Kooriyaan kaabaa hoogganoonni Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa mariif wal arguun dura misaayila ardiiwwan qaxxaamuruu furguggisteerti. Bara 2022 keessa Kooriyaan kaabaa misaayilii 90 ol kan furguggeessite yoo ta'u waggaa tokko keessa hammana furguggeessitee hin beektu jedhame. Biyyattiin UN, US, gamtaa Awurooppaa fi biyyoonni ollaa ishee qoqqobbanis misaayila furguggiisuu hin dhiifne jedhame. Keessumaa bulchiinsa Kim Jong Un jalatti imaammata niwukilaara isheen ofitti amanamummaa guddaa horatteerti jedhame. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.